akkam jirtu ammas tokko lama sadi jennaan deddeebi'aa jirra. Kun isheeltuubiidha. Isheeltuubii barumsa yeroo hundumaayyuu anis wajjin turtii kan godhu obboleessa keessatti na waliin turtii gaarii. Har'a immoo maatii paartuu maatii kutaa 12ffaa kaarikulamii haaraan kitaaba maxxanfamerraa koorsii maatii exercise 1.1 waliin ilaalla. Paartii 1 keessatti discussion what is series, what is sequence kan jedhu ilaallee definition isaanii, example isaanii ilaalleerra. Amma immoo viidiyoo kana keessatti immoo kan waliin ilaallu exercise 1.1 dha. Kutaa itti aanu barachuu yoo barbaadan subscribe godha. Yoo jaallattan like godha. Gaaffii yoo qabaattan comment godha. Yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif qoodaa. Na waliin turtii gaarii. Maatiin hin ulfaatu numatu ulfeessa waan ta'eef kanaaf koorsii salphaa kana waliin haa barannu. Okay, exercise 1.1 ratti maal jedha? List the first 5 terms of each of the sequence whose general terms are given below where n is a positive integer. Inni gaafsan general term keenya nuuf kennanii yookiin iddoo kanatti this is what a general term B, C, D irra kan jiran kana general term keenya isaan kanarraa first 5 terms termii isa jalqabaa 5 barreessadha. So A haa ilaallu. A irratti AN equal to N. This is what a general term. Then first 5 sequence 1 jedheef isaan kanneen kana ilaallaa jechuudha. Then the value of N is what? The value of N is equal greater than or equal what? 1. It's what? Positive integer. Value of n positive integer no. So the positive integer ega ta'e meeqarraa kana tokkorraa kana n keenya tokko innaa ta'e a1 maal ta'a? 2 in bracket 1. Then maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. Then a2 keenya immoo maal ta'a? 4 ta'a jechuudha. a3 keenya ammas bakka inni kana gaafa geessu a3 keenya maal ta'a? a3 equal 2 in bracket 3. This means what? 6. Kanaaf iddoo kanatti maal ta'a? 2 in bracket 3 equal what? 6 ta'a jechuudha. A4 keenya immoo maal ta'a? 2 in bracket inni value isaa 4 gaafate maal ta'a? 8 ta'a jechuudha. Kanaaf A4 keenya asitti gaafan barreessu isheen tun ishee tana wajjin then isa kana immoo maal goona? 2 in bracket 4 equal 8. A5 keenya immoo maal ta'a? 2 in bracket 5 equal 10. Kanaaf deebiin A dha. Isaanuma kanneen kana ta'a jechuudha. B haa ilaallu. AN equal I think 1 over 2 the power of n minus 1. A1 barbaanna ka. A1 equal iddoo n dha meeqa buusna? 1 minus 1. 1 over 2 the power of 0. This means 1. Barumsa yeroo darbee keessatti yaadattan yoo ta'e any number the power of 0 is 1. Negative haa ta'u positive haa ta'u lakkoofsa akka barbaada. Power isaa 0 ta'e taanaan tokko ta'a. Viidiyoo paartii 1 keessatti waa'ee kana baranneerra which equal 1 over 2 the power of 1. This means 1 over 2. 3 minus 1 which equal 1 over 2 the power of 2 dha. Kana jechuun maal jechuudha? Hunduma isa jalaas isa gubbaas kana jechuun waama faamsaa adda addatti square gochuun 1 square is 1, 2 square means A4 keenya. A4 keenya gaafa hojjennu 1 over 2 iddoo n keenya 4 minus 1 equal 1 over 2 the power of 3 ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? 1 over 2 square means 8. A5 keenya hojjenna 1 the power of 4 means 1. 2 the power of 4 means 16. Termii shana sun maal ta'a? Isaan kanneen kana akka addaatti deebiin isaanii inni sirriin isa kana ta'a jechuudha. Kan jalqaba hojjenne deebiin isaa kana ta'a jechuudha. Asirratti AN equal n over A1 keenya maal goona? Bakka n maa waan goona waan buusna jechuudha. Over 1 plus 1 jechuun maal jechuudha? 1 over 2 ta'a jechuudha. A2 hojjenna. A2 maal ta'a? A3 maal ta'a? 3 over A4 keenya maal ta'a? 4 over 4 plus 1 equal 4 over 5 ta'a. A5 keenya maal ta'a?
5 over bakka inni buusna jechuudha. Bakkuma inni kana buusna iddoo inni kana 5 ida'uu tokko maal ta'a 5 irra 6 or 5 over 6. So the first 5 terms kan jedhaman suni this is what the answer. Kanaaf siidhaaf deebiin inni sirriin isa kamii? Isa kana ta'a jechuudha. A(n) equal n the power of 3. A1 equal 1 square, 1 cube means what? 1. A2, 2 cube is what? 8. A3, 3 cube, 27. A4 means 4. The power of 3 means 64. A5 means 5. The power of 3 jechuudha. Isaan kana wanni isaanii adda gaafa baasnu the first 5 terms ka jedhamne suni eenyudha ka jedhuu fi isaan kana tarii yoo waliin baasuun dogongora isin adda baasaa ilaaladha. Garuu termiin jiru isa kana ta'aa jechuudha. So let's proceed to question number 2. Question number 1 in kana fakkaata. Question number 2 irratti immoo maaltu jira? Draw the graph of the following sequence and observe the pattern of the sequence jedha. Amma kana giraafii isaati kaasna. Giraafii isaa kana gaafa kaasnu tarii yeroo akka norkaaf fudhanne yoo nu tursiisuu baate hunduma kaasuu yaalla yommuu yeroo nuti fudhate ta'e muraasa isaa hojjenne kaan isinumaaf hin dhiisaa jechuudha. So A1 keenya yoo hojjenne amma gaaffii kanarratti doomeenii nuun kennine doomeenii nu A equal 1 jennee eegallaa jechuudha. Kun haala kitaaba ammatti maxxansanidha. Value n dha kennuu qaba ture. N1 keenya tokkorraa gahu maal ta'a? 3 into 1 minus 1. Kan jechuun jechuudha. 3 minus 1 is what? 2. Inni tokko yoo ta'u value n dha meeqa ta'e? 2 ta'e. A2 means 3 times 2 minus 1 means 5. 2 yoo ta'u 5. A3 immoo maal ta'a? A4 keenya gaafa ilaallu 4 times 3 minus 1 means 11. Kanaaf isa kanaan maal goona? Giraafii kaasna. Isa kanaan maal goona? Giraafii kaasna. Giraafii kana kaasne giraafii kana irratti maal goona? N asirra jirti. N immoo asirra jira. Value n dha. Then gaafa n tokko ta'u as immoo meeqaan yoo deemne gaariidha. 2 yoo deemne ta'a. Saamsaa akka kana nuuf fudhatu jechuudha. 2 10 jedhee itti fufa. So gaafa n keenya tokko ta'u n keenya meeqa ta'e? 2 ta'e. Iddoo kana ta'a jechuudha. Gaafa n keenya 2 ta'u inni keenya meeqa ta'e? 5 ta'e. 5 jechuun iddoo kanaa jechuudha. Gaafa n keenya 3 ta'u gaafa n keenya 4 ta'u 11 jechuudha. Kanaaf giraafiin keenya isee kana taati jechuudha. This is what the graph. Graph irraa kana yoo ilaalle hingaa yoga kan isin hin galle jennaa jiraate commentii nu barreessaa isin hojjenna. We are here to help you. As jirra isin gargaaru amniti. We are proceed to question number 3. Gaaffii sadaffaa irra geenye gaaffii sadaffaa maal jedhaa? Bontu's uncle gave 130 Ethiopian birr to her in January. January irratti eessumni ishee qarshii meeqa kennaa fi 130 kennee fi in the next month this means what? February 210 qabatte. Ethiopian birr and this is what? Ethiopian birr. Dollar ta'anii akka walitti nu buusneef warra biyya kanaa walitti bu'uun barbaannu. So and in the third month January, February, then the third month means March. She saves what? 200. And this is what? First, second, third, fourth, fifth. Jenneen ilaal. She has 219. How much money will she have in the first and fifth, sixth, and seventh months? Kanaaf kan nu gaafatamne amma meeqaffaadha? Afuraffaa, shanaffaa, ja'affaa fi torbaffaadha jechuudha. Isa kana hojjechuudhaan maal goonaa? Difference jara kanaatti ilaallaa jechuudha. January 130, February 210. Amma kan gaafatamne 1, 2, 3 isaan kanneen kanaadha kan gaafatamne. Kanaaf amma
sequence jara kanaati ilaala. Sequence jara kanaa maalidha? What's the sequence or the difference between 210 minus 130, 219 minus 210? This means what? What the difference? Kanarraa kana gaafa irratti what? It is what? 18. Kanarraa kana gaafa irratti what? 80. So the difference is what? 18. So 19 plus 18 jennaan termii isa argachuudhaaf. Meeqa ta'a? 317 ta'a jechuudha. 370 ta'a. Amma immoo maal goona termii ittiin argachuudhaaf 370 ida'uu 80 jennaan. Kun jechuun maal jechuudha? 8 fi 15 450 I think. Asitti maal ta'a? 450 450 ida'uu 80 jennaani. 450 ida'uu 80 maal ta'a? 500 fi kana walirratti odaanu 30 ta'a. 500 fi 30 ida'uu 80 jennaan termii ittiin argachuudhaaf 600 fi I think 600 fi 11 isinirra deebi'aa ilaaladha yoon dogongore 600 fi 10. Kanaaf 610. Kanaaf termiin nuti arganne 290tti aananii kan jiran meeqa ta'u? 370 fi 370tti 80 gaafa idaanu 450 450tti 80 gaafa idaanu 500 fi 30 530 gaafa idaanu 600 fi 10 ishee kanaadha jechuudha vaaliyuun. Isheen kun jalqabuma jirti warra asii ka'anii isaan kunniin kun vaaliyuun isaan barbaanne arganneedha jechuudha. Kanaaf walumaa galattiyyuu exercise 1.1 kana fakkaataa. Gaaffii yoo qabaattan nu gaafachuu dandeessu. Please yoo viidiyoo kana jaalattan subscribe, share, like gochuun hin dagatinaa. Namoota biroo affeerradha. Baay'ee isin jaalanna. Bye bye. Shiltuubii filannoo keessan haa ta'u.